akkam nagaa Oromoo nagaa keessanii nagattaan sudhaan haala yeroo ammaa kana social media irra deemaa jiru kan dhabamu Dr. Abiy Ahmed wal qabate ilmaan nafxanyoota maal jecha akka jiru argaa jirtu kun akeeka isaan nuuf qabatoo hubachuu qabdu nafxanyoonni ጊዜው የኛ ነው ይደን የጊዜያዊ ዘመን አልፏል የናፍጠኛ ጊዜያዊ ዘመን አልፏል የሮ ኢልማን ናፍጠኞታ ዴቢኤ ቢየሳን ኦሮሚያ ብልቹ ኡመት ኦሮሞ ብልቹ ደርቤ ጅራ የቹፍ ሀራ ኦሮሞን ኦሮሞ ሂዳጅር ኦሮሞን ኦሮሞ ጄሳጅር ኦሮሞን ኦሮሞ ደራራጅር ወር አባ ገራ ገራን ኢሰሶቤ ካን ኦሮሞ ኦሮሚያ ፊን ቆቀምኔ kan jireenya mataa isaa qofaaf quuqama qabu har'a ilmaan oromoodha yeroo maqaa ABO shanee itti moggaasuudhaan hangana ajjeefne jedhee quuqama tokko malee naatoo tokko malee dubbatu argaa jirra kun kaati ajjeeftu sun diina osoo hin tahin sihii ajjeesutu diina yeroo ammaa ilmaan nafxanyoota bobaa kee jala ta'aniiti boolla siqqotaa jiran ilmaan nafxanyaa deebi'anii biyya san qabachuudhaaf si fakkaatanii waan siif kaayoo si ta'an fakkaataniiti boolla siqqotaa jiran yeroo boolla mudhiidhaa gadi si awwaalan qeerroo koo jechuuf deemta Oromoon akka Oromootti gaafa hogganoota TPLF ajjeefaman gaafa TPLF injifate qeerroo fi qarreen Oromoodha akka diinni guddaan diina kaayoo osoo hin taane diinni hundeen hafe tolchee beeka Oromoon diina kaayoo wajjin walii galuun ni danda'ama jechuudha diina hundee wajjin kalafa sisaamu kanama sisaamu wajjin immoo walii galuun hin danda'amu har'a hayyoonni isiidha beeytonni isiidha beeytota maal qabdi miti beeytota ofii warra jettu kan isiidha ጊዜው የኛ ነው jedhanii barreessaa ooluun isaanii akeeka isaan qabanidha garuu itti milkaa'uufis hin ta'an kanaaf salphina kana hunda kan fide Oromoon akka Oromootti wal hubachuu dadhabuu akka ta'e ni hubanna garuu Oromoon Oromoof diinaa miti garaadhaan sobamtanii nafxanyaadhaaf ergamtuu taataniiti Oromoo miidhaa jirtu warri paartii biltsiginnaadha of hubadha of argaa haala deemaa jiru keessatti of argaa keessattuu warri paartii biltsiginnaa Oromoo taatan nuti akkana Oromootti du'a namatti hin gammanne du'a namaafis hin hawwinu garuu alagaan nu koloneeffachuuf deemu yoomuu cal jennee ilaallu alagaan nu gabroonfachuuf deemu kan kaleessa harka mure kan kaleessa harma mure cal jennee ilaallu ጊዜው የነሱ አይደለም ጊዜው የቀሮና የቀረ ነው ከናዳም ባፍቴ ቤኩ ለቀብተ kanuma siin jedha harraaf kanuma siin jedha Oromoo qophaa tokkummaa keessan jabeessa kaayoo qabsaa'ota kalee galmaan geenyu malee yeroo kamuu irraa hin cinnu kaayoon Oromoodha kaayoon qabsaa'ota kaayoon wareegamtoota ilmaan Oromoo qeerroof qarreedha yeroo kamuu eenyuun gufachuu hin danda'u badus hin danda'u daranuu dagaagee ummata keessa dhiigaaf lafee taheeti wajjin jiraata ummata wajjin isa kanaaf warri nafxanyaa filattee Oromoo ajjeesutti gammaddi har'a akeeka nafxanyaan sii qabu argaa jirta osoo aduun sitti hin dhiine
osoo galaanni nafxanyaa sin liqimsini saba kee qomoo kee oromiyaa tee oromoo kee quuqamii fi of duuba deebii of argi gabroonfataan naatoon qabu gabroonfataa yeroo kamuu akeekan qabu akkuma argaa jirtan walgahii gara gararratti ilmaan nafxanyoota oromiyaan diigamtu malee Itoophiyaan hin jiraattu jechaa jiran garuu farri Itoophiyaa farri oromootti kan ta'es nafxanyoota farri Itoophiyaan nagaa argachuudhaaf nafxanyaan waagaa argachuu qabdi hanga nafxanyaan walqixxummaa sabaa fi sablammoota biyya saniitti hin amannetti hanga nafxanyaan ilmaan nafxanyaadha jechuudha saboonni biyya sanii Itoophiyummaan walqixxummaa eenyuufuu kan jedhu haga hubattutti nafxanyaan farra Itoophiyaati Oromoon akka Oromootti of danda'i olola kaleessa walirratti oofamaa ture paartiilee siyaasaa Oromoos dabalatee jechuudha walta'uu dhabuun keessan haga nu miidhe ni beeyna isa keessa deddeebineen dubbannu har'a garuu ilmaan nafxanyoota kaayoon isaan nuuf qaban 4 kiiloon marfamuu fi 4 kiilootti deebi'uuf dhidhiitatu isaanii inuma hin taane inuma hin jirres kanaaf qabsaa'ota Oromoo hidhaa jiran gadhiisa qabsaa'ota Oromoo hiitan gadhiisa har'a nafxanyaan maqaa qabsoo saba isaaniitiin warri hidhame hin jiru yoo jiraates xiqqaadha yoo kan jiraatu taates matootaa miti lukoota jaraa yoo taate malee keenya mataa nu hiitan garuu Oromoon abdiin kutatu hiikaa sodaan keessan sodaattanis dhiiftanis isinirraan ol waan ta'eef hiikaa qabsoo karaa nagahaa kan jedhametti deebi'aa afaan qawwee hagamu isin hin oofu booddeen keessanis akkuma har'a juuntaa jettanii hogganoota isaanii rashantan san booddeen keessanis sanuma ta'a maaliif abbaa irreeka maaliif saba ofitti hin qabne qa maaliif Oromoo irraa dhaladhe jettanii ofittiin hin boonne ka Oromoo irraa dhalachuun keessan isin hin boonsine gaafa Mallas Zeenaawiin unkaan ka Tigraay hizbi tafattarnaa jedhe san namni itti dubbatin jiru isin maa ofitti boonuu sodaattan eega ofitti boonuu sodaattan warra ofitti boonu Oromoo tahutti boonu hiitanii jirtanii hiika kanuma jedha har'aaf yeroo biroo walitti deebina nagaan naa jiraadha Oromoo